Ashama kam jirtu hordoftoota kiyya qaalii nagaa keessanii fayyuma jecha adda bakka ajaa'ibaa tokko isin agarsiisa. Bakka bashannanaa yookaan immoo bakka boqonnaa jechuudha. Haga xumuraatti daawwadhaa viidiyoo kana. Xiqqoo viidiyoon kun dheeraadha. Fataa godhee viidiyoo waraabera jechuudha. Giriin ta'e bakka bashannanaa bakka baay'ee magariisa ta'e bakka baay'ee namatti toludha. Sirriitti daawwadhaa. Amma kunoo isin daawwachiisa jechuudha. Kun jalqabbiidha. Egaa kuno ana fakkaata amma viidiyoo jalqaba akkasitti waraabee mata irraa jechuudha. Yaa baay'ee bareeda, boota baay'ee namatti toludha, baay'ee qilleensa illee qabudha. Yeroo boqonnaa keessanii bakka itti afur bafatanii jechuudha. Amma kuno giiftii duree wajjin deemaa jira jechuudha. Namni viidiyoo waraabuu illee hin jiru. Afuma istaandii keessa ka'ee waraabaa jira. Amma keessa seennee keessa deddeemaa jira jechuudha. Xiqqoo jedhee ammoo sokonoo jiran firaanfurree godhaa jira. Sabiraadhaaf kaadadiin ijoolleen illee firaanfurree maal jedhama silaasa xaxxamataa jirti. Sakka silaasana firaanfurree ta'ee naagaanu kaalid baay'ee jaallata. Akkasitti kana eegarraasee takka raasee dhufee jedhee kaalid rabshaa kaasaa jira. Isin sun mucaawallaa wayitii seekii kaalidii. Bodarallee abaaboo kennee fi suuraalee wajjin kaa'anii akkasitti kun raasee amma kina dhukkubutti kaalidiif jecha gaa hunda kun iyyuu kaalidii fi haadha isaatii akkasitti raasee jara gammachiisee fataa godhee itti tolee urgufamanii dadhabanii booda isi deemu fayyadin ture achirraa ka'e ammoo ofii kootiifan ofii firaanfuricha irra taa'uu barbaade. Ammallee jaran godhaa jira. Yaa baay'ee dassadha. Ijoolleen silaa waan akkasii jaallatti. Yeroo boqonnaa isii ijoolleen akkasii yeroo itti dabarsuu jaallatti. Egaa hin jira akkas godhe xumuree booddee ammoo xiqqoon ofii kootii waan hin barbaadeef ofii kootii immoo irra ba'ee kaalidiin bukkee godhee abbaatee machi lamaara. Yoo kaalid baay'ee rabbasha. Akkasitti kun ofii immoo xiqqoosii jedhee eegan ofii jedhee booda irraa bu'ee sigaama immoo kunoo jedhan irraa xiqqoosii raaseen sana booda an viidiyoo waraabuun deeme giriin kan kata jechuudha. Bakka bashannanaa kana bakka magariisa ta'e viidiyoo waraabuun deeme. Footoon koo yoo mul'ata gaaddidduu irratti lafti galgalaa xiqqoosii qabbanaa. Akkasittiin viidiyoo waraabaa jira. Sabiraalee dhuftee jirti achii kaate jechuudha. Ijoollee dhiistee dhufte. Kana fakkaata bakkichi baay'ee bareeda magariisa maashaallah. Hojii yeroo gabaabaa keessatti bulchiinsi magaalaa Aggaaroo hojjeteedha. Namatti tola. Bakka bashannanaati namoonni hundinuu yeroo boqonnaa isaa bakka bashannanaa ammaa kana dhufee fataa jedhee waan nyaatu waan dhugu qarshii xiqqoo qabatee dhufuu ni danda'a jechuudha. Keekii adda addaa fi juusii dhugantu jira as keessa. Akkasumas ijoolleen firaanfurree ammaa jetti. Ijoolleen tapha ammaa yoo taphatte qarshii 10 kaffalama. Qarshii 10 nama amma barbaaddee taphattee quuftee galti jechuudha. Kun asiinillee kana fakkaata hedduu tokko miidhagaa. Garuu hunda keessa deemee waraabne malee guddaadha. Gamallee ni gaa. Gara kana bishaantu jira. Boo'ii kana keessa bishaantu yaa'a. Bukkeen kun asitti akkuma arguu jirtanu bishaanii. Yoo kan badaa viidiyoo illee waraabuu hin beeku malee baay'ee bareeda. Abbaate olaal bulchiinsa magaalaa Aggaaroo jedha. Yoo kana fakkaata. Namu biyya qaba biyyarraa dhadhatu. Namni biyya malee dhalatu biyya seenaa qabdu. Biyya wabii biyya maaliif dagatamti Aggaaroo eeyyeen Aggaaroo Sabin dagat Maaliif dagatamti Aggaaroo
eeyyee naggaaro attamiin dagatu. Eebota eeboo kan beela'ee otoon beela baasu otoon isin qabu anaan qillee isin arraasu otoo sin jirtanuu maa guddinaa dhaba yaa ijoollee koo naqaa qaba harka na qaba jettee aggaaro. Bunaaf damma yaa dureetti biyya karrafi badhaasi naggaaro 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 har'asi guddisuuf kaatetti ijoolleen keenanas kan akkaasi naggaaro 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 yaa kattaamoo dhuggaa. Coach argama buna keessummaan kee hunduu nadhii dammaa dhuna aggaaro 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 damma goodaa geera buna dambii calloo ullaa gaarii qabda ati maal dhabdeen aggaaro 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 aggaaro. Namu biyya qaba biyyarraa dhadhatu namni biyya malee dhalatu biyya seenaa qabdu biyya wabii biyya maaliif dagatamti naggaaro naggaaro eeyyee naggaaro attamiin dagatu maaliif dagatamti naggaaro naggaaro eeyyee naggaaro attamiin dagatu. Eebota eeboo kan beela'ee otoon beela baasu osoon isin qabu anaan qillee isin arraasu otoo sin jirtanuu maa guddinaa dhaba yaa ijoollee koo naqaa qaba harka na qaba jettee naggaaro. Bunaaf damma yaa dureetti biyya karrafi badhaasi naggaaro 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 har'asi guddisuuf kaatetti ijoolleen keenanas kan akkaasi naggaaro 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 yaa kattaamoo dhuggaa. Coach argama buna keessummaan kee hunduu nadhii dammaa dhuna aggaaro 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 damma goodaa geera buna dambii calloo ullaa gaarii qabda ati maal dhabdeen aggaaro 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 aggaaro. Namu biyya qaba biyyarraa dhadhatu